naga racaalu naga waaqayyo waaqa jiraata bakkaaf kallattii iddoo sin jirtan hunduma keessatti isinidhaaf baay'eetu sinin jechuun jaaladha. Hordoftoota qiddoo YouTube jalatti kan argamuuf kan jirtan sinin jecha warri maatinaaf hin taane maatinaa ta'an jajjabeessaa qaaliiwwan oromoowwan sinin jechuun jaaladha. Naga wifi malee mana madaami keessa taa'in hojjechaa jiran ani wifi hin qabu sinin jedheera waan ta'eefi na jabeessaa kana kaasaa ka sinin jechuun jaaladha. Sakana irratti jechuudha caaltuun jaalatamaa fi kabajamaa abbaa manaashi mana hidhaa keessaa ajjidhaan baafattee jirti jechuudha. Caaltiyyee baga gammadde sin jechuun jaaladha. Dhugaa baga gammadde mana hidhaa keessaa baafachuu jechuun abbaa manaa fi nama gammachiisa sin jechuun jaaladha. Nama gammachiisa. Beetta namoota tokko gaafa hirummaa keessa jiran maal akka isaan wal gaafatan. Haati mana maal akka abbaa manaa gaafattu beetta. Gaafanii mucaa godhadhee ani immoo mucaa koo irra jaalattaa gaafa waliin jedhanii mucaatu si dura dhufee situu dura dhufee waliin jedhu sinirra jaaladhaadhaan jechuudha sii galee. Atis immoo mucaa kee dursaa kanii calqaba irratti argite jaalatamaa abbaa manaa keetidha. Baga baafatte sin jechuun jaaladha. Egaa yeroo darbesi gaaffii gaafatamtee turte yeroo murtii gaheera saatiin murtii gaheera itti murteessaniiru ishitti waggaa 17 isatti waggaa 13 jennaani lafaa ol kaatee gurra kee qabattee hiyyite jechuudha gaafa si eeduun si qoruudhaaf jedhu. Akkamittiin hidhamaa hin dhukkubsata sin jenne gaafsana. Ini umaayyuu ta'eera sin jenne sababiin isaayyuu inni dhamaadha. Waggoonni amma kanaatti murtaa'aniiru. Ati garuu sanaa fi lafaa kaatee iyyite jechuudha. Caaltuu asirratti mucaan sirka galteetti si harkaan galle. Kun hundi immoo kan ta'aa tureef maaliifidha irra caalayyuu waa'ee mucaa keetiiti. Namni kan kana hundumayyuu hiyyaa ture kan waan baay'ee ta'aa ture kan si harrabsaas turan kan maal jechaas turame mucaa kee duudaa ishiyoomaan beenne ishii osoo afaanii baastee siraan maqaa kee armee kootteeyyuu si waaminii ishii manaa baate sanadha duudittii sana cubbuu lafa cubbuu dhattee dhaabbatte sanadhaa fi namni muluun hiyyee ishiin akka si harka galtuudhaaf ture jechuudha. Amma egaayii gaafa sana si barree jechuudha. Ani gaafa sana bare gaafa si edoon irratti hojjatee iyyitee jettu mucaa too ishee harkaan galiin qoy maaliif iyyitiin jedhe. Achi guyyaa lama booddee immoo jechuudha inni dhukkubsatee akkasidha jedhanii achitti irratti qaraasisaa jirra sheekaa fi waan inni barbaadu kennine irraa fi jedhanii ittime si edoon jechuudha. Gaafa inni ittime jedhu annan gala gaafa inni jedhuuni akkamittiin galtatoo achi keessaan baasin ati galteetta taanaanii akkamittiin achi keessaa ba'uu danda'a jettee hiyyite jechuudha. Sanarraatidhaan kan ka'e dhaxxee baaste jechuudha. Dhaxxee baasuu ishiitiin dura akkasitti dhaaniin dhukkubsatinaan jedhe si edoonii humnaa hoolii maqaasayyuu hin beeku ofiyyuu hin beeku akkasumaaf achi keessa raataa akkasumaaf immoo asiif achi deemaa namayyuu gargar hin baasu kanaa sawa afaan chaaniyaati. Namittiinis immoo ishiinis ishee kadhiisaatii waan barbaadan itti fidaa anaan malee namni irraa hiikuu danda'u hin jiru jettee jechuudha. Amma ishiin sobdi namittittiin hin sobdi jechuudha. Hin beettime qortee sirriitti madaaltee maalummaa caaltuu garaa caaltuu kana sirriitti beetti namittiin jechuudha. Isa isaan akkas jedhaniif jechuudha. Isa ishiin akkas jettuuf ishiin immoo dhuftee ana malee kanii irraa hiikuu hin jiru jettee rabbi caalamoo ergamni hamaan rabbi caalamoo namni amaneera taanaan jechuudha. Rabbi immoo kan nama fayyisu hidhaa kan nama irraa hiikuu danda'u amantii abbaa sanaa fi laphee abbaa sanaa ilaaleeti jechuudha. Yeroo baay'ee ammam irratti yoo kadhatame ammam irratti yoo lallabame iyyuu jechuudha. Namoonni tokko maal ta'u bakka omtuu isaanii waniif hin ta'u jechuudha isaaniidhaa fi
fayyin hin ta'u jechuudha. Maaliif jennaan amantii isaaniiti waan ta'eef jechuudha. Isa kanadha. Egaa kanaafiyyuu dhaqeen baafadhaa, dhaqee baasuun qabaa. Waan hin ta'e wajjiniin hin ta'a. Ani gara biyyaatti nan galaa. Gara biyyaatti galuun koommoo inni yoo fayyedha. Inni yoo fayyedha mucaan na gaafatti maal taateetta. Na dhibee na dhugaa dubbachuudha. Ani miidhama ajjiin barbaadu. Sababiin isaayyuu ajjiin waan baay'ee miidhameera baazawii waan baay'ee miidhameera. Namni ilmi namaayyuu naa ta'a jedhee waan tokkotti gala miti gaafa waan tokkotti galu. Egaa ishiin inni segaa akkuma fuudhu bare intala kana fuudhe intalli kun immoo qoricha hamaadhaan jechuudha. Argitan ittoo ta'e laphee isaarratti yookiin immoo jireenya isaarratti maal akka ishiin hojjatte liphee qarsi gootee mastafaa qarii sana sitti irratti hojjechiifatteetti. Mastafaa qarii jechuun afura jaalalaa sana jechuudha. Irratti hojjechiifatteetti waan ta'eef namicha raatessiteetti. Ishiin immoo qorichatti gootee asiif achi iddoo akkasitti koottu asitti koottu jetti malee iyyuu nyaata nyaachaan turre jechuudha. Misaan hin jiru, qursiin hin jiru. Akkuma fiidoo isaanii keessatti dubbachaa turanii namittii fi ajjiin jechuudha. Maal ture maqaan ishii bafan gulloon sun bafan gulloodha maqaan ishiiyyuu hidhamuun ishiiyyuu maqaa ishii nu barsiise nuyi. Achi egaa inni rakkina guddaa turre jira jechuudha. Beelaanis rukutameera. Afuraanis rukutameera. Miidhama isaan jaalan garuu mucaanii otoo sharkan galiin akkasumas immoo nama shifaana aarsaa guddaa kaffalaa ture kan seedoon namaaf yaadu jechuun miti namaaf yaada miidhama namaa hin barbaadu akka argaa jirrutti jechuudha. Miidhama nama barbaadu miti. Ati gallaanii akkamitti kamasetti immoo bilbilli teknooloojiin toleeraa akka barbaadetti waan barbaade asee gara barbaadetti waan barbaade gochuu ni danda'a jechuudha. Ati haala amma mijeeffattutti akka gara biyyaatti galtu taasifamee boodammoonni iyyuu baheeyyuu yoo barbaadeera ta'e si birayyuu hin dhufaa haala si mijeessinaa karaa si gargaaruun maluun si gargaarra siin jedhanii ati galfatte jechuudha. Isa kanadha. Egaa akka isheen viidiyoo irratti dubbatte irratti viidiyoo irratti fiddee ciibsitee erga jettee manatti galchitee booddee hin dubbatu jechuudha. Inni hin dubbatuuf mashiitii dubbatte jechuudha. Sobadha jechuunis hin danda'amu. Dhugaadhumaan dhukkubsachuu hin didu jechuudha. Egaa wanta jiru immoo viidiyoo itti hin laalle jechuudha. Nuti irra caala jechuudha kan dubbannu maalumaafiyyuu namni kan dubbatu namatu fakkeenyaaf amma namni gaafa waa'ee koo akkattiin sirradhu akkana godhi gaafa naan jedhu namatu bakka koo dhufee naa jiraata osoo hin taane akkananii jireenya gaarii jiraadhuuf namni waan tokko natti himaa jechuudha. Wanta namni naan jedhe sana immoo hojiirra oolchuun na barbaachisa. Yoo wanta hojiirra oolchuu ta'eera ta'e hojiirra na oolcha jechuudha. Fudhadheen yaada namaas dhugaadha moo soba jedheenan fudhadheen sanaa booddee adeemsa koo garan deemutti deemaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf namittiin kun jaartiin ajjii jechuudha. Yoo ishiin boru ganama bahuu baatte maal jettan jedha. Achii baate jechuudha yoo ishiin caaltuu dafa qumbaane caaltuun ammas rakkina keessa of galchuuf jechuudha dhugaa. Achitti gargaaruu, achitti nyaata geessuu fi achitti akkasumallee itti qaraasisuuf illee uffata illee akka inni wanni hedhuuf waan hundumayyuu achitti guuttee fi osoo mucaa jalqaba harka ishii keessa galfattee wayyuuf ture hordoftoota. Maayettu beeksina asirratti dhugaa nama dhibaa jechuudha. Dhugaa nama dhiba waaqa. Duudaan sun lafan taane keessaa dararamaa jirti. Jalqaba irratti immoo jechuudha. Har'a kan ajjii maal ishee qabattesse jettee akkas godhatte jechuudha. Jalqaba gaafa mana baatu sana yoon akkas ta'eera ta'e boru wanti biraan dhufu silaa ajjiinoo akkanadha amalli sawasa kanadha jettee maaf hin yaadiin. Bafan gulloon ni baati sii baatiin jedhani sii baati. Birri immoo yuutuubiin gurgurama jedhameetu birriin itti kennameera $2,000 caaltutti. Amma akkam ta'a yoo gurguramu jedhee ajjiinoo baheera. Ajjiin immoo guyyaa lamaan keessa kana keessatti hin dubbata siin jechuun jaalladha. Yookiin tooftaa saayyuu ta'uu mala hin beeknu nuti ani hin beeku yaa gooftaa konaa isatti. Isa kana dhagaa hin beeknu waliidhaan ilaallasniin jechuun jaalladha. Walumaan ilaallateenya jechuudha waan taatu nutis immoo qaxqax kuni saatii nuu ta'e yeroo nuu ta'etti irraa dubbanna dhukee kaasna jechuudha. Irraa dhukee kaasna maayedha laata majji.
Naji mana targan zedom fa yabdi fa iwamena ni fa magafatet o ang kanda ibak mati finite na sabi mi sedo maloni kamo jettete mo kabit o bilbilana are acanjira tidubbat uyette wo mai ni nangalle duga dubba jur abje jur amman gubata jur an hararun sawani no le duga dubba jur abi anna kana cala yaru jura re David beneta kana cala jaltu wantu ko kesa tanangaro abdi سيدنا كيسانغالي إساني نالت سمو نمني عالتو كرغارو كنجر ربي غادي تمونا منما برباج سدير كمادا مبيكون نغا فيانا تاي إغا كدو يوتيوب سبسكرايب لايك ناغود أسنين جشون جالا شير سنين كالدو سبسكرايب في دولي ملكتي سنة ناتوكا سنين جشون جالا إبي فما مكايا